Jiko mulata. Jiko mulata. Yo jiko mulata. Jike mulata la. Aha. Oho. Ehe. Oho. Maja tanjaran. Jennan jenne nikaan genne shantaman jenne jennani namichi. Jennan jenne nikaan genne shantaman jenne jennan. Lakki intalli koo aftuu taate mana tafti malee birii shantamaan nikaani dhuu jedhanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jirra jirtuu jala keenya baga nagaa taatan baga nuuf jiraatanii keessattuu warri amantaa muslimootaa hordoftanu jirtuu baga jiraattan kana mane. Ijjikee mul'atu dhaartu la warri ijjikee mul'atu dhaartan yeroo danu komentii keessan dubbisaan ture. Ijjikee mul'atu jettu. Funyaan koo mul'ata miti, gurri koo mul'ata miti, areenni koo mul'ata, rifeensi mataa, addi koo kun mul'ata, ija bicha miti. Abshira akkaataa laasaa kana booddee. Jirtuu jala keenya. Nagaa keessanii baga nagaa taatanitti sheer godhaa. Sheer sharaa dorgonnaa. Ulamaawota warra majlisa Oromiyaa bakka obbuusee jarri keenya akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Akkuma beekamu daqiiqaa 5 tokko qofan haasa'ee deema. Yeroo waan dogoggoraa argine callisuu hin dandeenyu nama tokko biyya Itoophiyaa jedhamtu kana walumaan qabna. Kanaaf bakka dogoggoraatti bakki kun dogoggora jennee wal yaadachiisuun gaariidha. Ani inni na dhibu majlisa Oromiyaa kana eenyuun ni kaa'ee? Maaliif jarri Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa, Sheek Amiin Ibroo, Ustaaz Jamaal Aliyyii kun maaliif keessa dhibanii majlisa Oromiyaa kana keessa? Oromoo miti moo namatu filachuu dide moo majlisa Oromiyaa kana qaama mootummaatu filatee achi kaa'e moo akkamitti wal funaananii majlisa Oromiyaa majlisumti Oromiyaa jiraachuu shakkaan akka goote jechuudha. Majlisni Oromiyaa akkamitti yeroo adda addaa ba'anii faallaa Islaamaa dubbachuu danda'an jarri? Maan naachoo eenyunni jarri? Eenyu yeroo kamiin filatame yeroo kamiin bakka buufame? Yaa ummata muslimaa biyya keessa jirtanu waan kana irratti hojjechuu qabdu. Waan kana irratti hojjetamuu qaba. Jarri akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa, jarri akka Ustaaz Jamaal Aliyyii, jarri akka Ustaaz Sheek Amiin Ibroo namoota guguddaa nu beennu akkamitti qoodan fudhatin achirraa? Majlisa Oromiyaa miti majlisa Itoophiyaarraa akkamitti qooda hin fudhanne? Jarri kun qabsaa'ota diinal Islaamii Ahmadiin dabalatee jechuudha. Qabsaa'ota keenya qeerroo diinal Islaam qeerroo Nabi Muhammad jedhamu alayhi salaatu wasalaam. Warra majlisa Oromiyaa jedhamanii kaa'aman kana eenyuun ni filatee achi keenyaaniyyi faallaa Islaamaa dubbachuu danda'an jarri. Waan Islaam obboleessa koo biyya duniyaatiin sodaatiin lafarraa harkifami du'i. Akkamitti eenyuun bakka buutanii achi teessaniyyi Abiyyi barana tokko lafumaa ka'ee Abiyyi nabiyyiidha jennaan namni dhugaatii qofaan hin machaa'u. Isinii galee namni dhugeef qofaan machaa'u. Araqee dhugeef yookiin biiraa dhugeef qofa hin machaa'u jennee dhiibni. Akka namni simmeetii isaa to'achuu hin dandeenye yeroo gammadde waa naasa'iin waadaa namaan galiin kan jedhamtu jira. Yeroo gammadde waadaa namaan galiin yeroo aarte waa murteessinii jechuu jira. Akkamitti namichi gadi ba'ee jechuudha. Namni guddisuun Abiyyi nabiyyiidha jedhe. Waan akkana jedhan tokkitti ni jiru. Lakkii boo abadan nabiyyiis miti nabiyyiis ta'uu hin danda'u. Gara fuulduraatti illee ta'uu hin danda'u. Rasuulli keenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam kan isaan nabiyyii wayituu kana booddee akka amantaa Islaamaatti kan ergamee dhufu hin jiru. Ergamaa wayii jechuudha. Warra akka Israafiil yaani cufiinsa duniyaa kanaa gochuu dhufan xurumbaa buufuu dhufan minaamin yoo ta'e malee
nabiyyi wayinu erga munjirun fulannu akka islaamaatti amma akka islaama tokkootti dubbataa jiraan kun waa'ee siyaasaati miti hin fudhuan abbaan barbaade samaa irraa utaalee gadi bu'ee annabiyyi leewni jedhe hin fudhuan nabiyyiin koo ergamaan koo rasuula keenya jaallatamaa rasuula nageenyaa nabi Muhammad kan amma abbaan argi afaanitti aragataa jiru kanatiyyu anaaf nabiyyii kooti alayhi salaatu salaam nageenyi Ibraahiim rabbi isaan irra jiraatu jaarsisu jechuudha tarii wayyaanee dhidhiittee jennaan jiila wayyaanee sanaaf yeroo abiyyiiniif lammaan gad dhufanu abiyyi nabiyyiidha jedhe yaani namni bakka haftawachuu hin dandeenye waadanuu dubbata shirkii keessa waadanuu nama galcha arrabni ofii keessattuu marzii hanyaattu arrabni jechuudha dhukee irraa kaasuudha arrabarraa tu danda'ame tu waa dheeraa wayitaanaan akka namaa ta'e arrabni kun garabuu ture arrabni namaa waan danuu jahannamas namaa bitti jannatas namaa bitti waadanuu namatti bitti arrabni ofii lafeen qabdu lafee nama cabsiti jedhan hayyee jennee fudhannee calluma jennee namni irraa dubbate hin jiru sa'atii rasuulli keenya alayhi salaatu salaam arrafamaa jiran kana keessa sa'atii nu xiqqaannee namaa gaditti muslimni Itoophiyaa keessatti xiqqaannee jirru kana keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamaan muslimni wallaallee miti abbaan fedhe haa ta'u sa'atii kana keessa gadi baatee faarsuun mirga keetii mootii kootii bulchaa kootii mootummaa kootii ambassaa kootii leenca kootii waan barbaadde jettee faarsuun suuraa isaa hojjechiifattee mana kee girgiddaatti laxxafachuun yoo hiree argatte mataatti baachuun mirgatu ta'uu garbicha rabbii jechuun nama rabbiin abbadu nama rabbii sodaatu nama rabbi jalaa owwaatu nama shahaadaa qabuu fi nama salaatu nama waan rabbi jedhee hojjetutiyyuu garbicha rabbiiti jedhama malee abiyyi mootummaa Itoophiyaati eenyunu kanan beeka addunyaa beeka garuu immoo garbicha rabbiiti kanaan mo'atee galee gaafumanni dhaquun baree minaamini baga dhukeerraa kaasee mo'ate wayyaane ammo'atu garuu dhaggeeffadhaa wayyaane abbaan barbaade ammo'atu abbaan barbaade Suudaan dhattee ammo'atu akkattu lallaalatu waan jira garuu waa'ee garbicha rabbiitiitti itti waliin dhiibnu jechuudha yaa obboleessoo yaa abbaa koo toobadhu abbaan barbaade miti amantii muslimaa keessa naman jirre dhiisiiti namni amantii muslimaa keessa jiru iyyuu akka qaldiitti garbicha rabbiiti jedhamee intinaan jedhamu yaa jala keenya amantii nurkaan gatinaa an ammatu hin deeggaraa ta'e iyyuu hin fudhu an deeggaraas miti mormaas miti hin fudhu kana laan yoon dhibba deeggare iyyuu hin fudhu kana maal jechuudhaan yaa jara keenya nurkaan gatinaa kaasaatii kana xiqqaannee jirra nu xiqqaate malee rasuulli keenya alayhi salaatu salaam waa tokko hin taane eessatti argiti ziftiin was laattaan rasuula keenya eessatti argiti kana booda ziinat naasir jechuu dandeessa abbechuu jagna itti mirga keeti anta akkas argatti qabeen beeku takka garuu rasuula keenya nabiyyii keenya intinaa rabbi garbicha rabbiiti minaamin jechuun amantii keessaa nama baasa barafide baratu deebisa waan barreeffide baratu deebisa almuhim majlisa oromiyaa kana yoo danda'ame ustaazonni maaliif irraa dubbachuu dhiistan yaa ustaazota keenya majlisni oromiyaa kun rakkoo qaba walumaa galatti majlisni oromiyaa rakkoo guddaa qaba ustaazonni jarri biyya keessaallee tarii yookiin sodaatanii warri biyya alaa jirtan kan akka Abu Muwaaz Ali Sufyaan Sheanawar maaliif irratti hin dubbanne isin hin laallatu waa'ee majlisa oromiyaa isin hin laallatu jechuudha moo isinis biyyuma alaa teessanii sodaattan maal jechuudhaan maaliif irraa hin dubbanne noo isin jala deemna hin beennu wallaalaadha jaamaadha yeroo abbaan barbaade gadi ba'ee mootummaa biyya bulchu tokkoon garbicha rabbiiti kanaan mo'ate jinniidha jedhu maaliif itti dhiiftu isin maaf dhugaan dubbanne isin akkamitti nama muslimaa amantaa muslimaa keessa hin jirreen garbicha rabbiiti jinnii rabbiiti maaloo rabbiiti jedhama eenyu bakka jala buuse hin beekus
baruus hin fedhu nama kana. A'uudhu billahi min shaitaan rajiim. Mee kan biraa dhiisaati deeggartoonni maal jettu? Deeggartoonni amantaa musliimaa keessa jirtan warreen waa'ee islaamummaa beektan warra maqaadhaa calluma jedhee ani islaama ofiin jedhu sun ta'in warri amantaa musliimaa keessa jirtanu maal jettu deeggartoonni? Ana akka gootiitti kun kalaama jaahilaati malee namni ustaaza jedhame namni ulamaadha jedhame namni oromiyaa bakka bu'ee muslima oromiyaa bakka bu'ee dhaqeechara taa'u garbicha rabbiiti jedhee nama amantaa muslimaa keessa hin jirre kennuun dhorgaadha. Akka amantii keenyaatti jechuudha. Dhorkaadha. Eeggataa suuta suuta. Faarsuu mirga qabdu. Leenca keenya, goota keenya, waan biraa wanti jedhan kumaatama jira. Waa'ee rabbiitti dhaxanii galina. Eenyuufuu ergamtummaa rabbii hin kenninaafi. Ergamaan rabbii alayhi salaatu wasalaam nu dhaamanii deemaniiru. Ergamaan rabbii ergamanii dhufanii garaa deemaniiru. Nabiyyiin isaaniin booda nu ergamu akka inni hin jires nu barsiisanii deeman waan ta'eef yaa jara keenya suuta yeroo waa dubbattan eeggadhaa. Nu wallaalaan isinirraa waa baranna. Bara bichuun mootii keetiin jedha jala deeme. Anaa mootii miti. Maannaa ani nama las bulchus. Itun jiraadhe nama hangee bulchus. An mootummaan qabu. An gara akka dhuunfaa kootitti mootummaan qabu. Waslaata maal mootummaa kee mootii keetii filaame. Mootummaan biyya Itoophiyaa bulchu. Humnaanis ta'ee jaalalaanis ta'ee humnaani dhufee lolaani dhufee filatamee dhufee mootummaan biyya Itoophiyaa bulchu ummata Itoophiyaa walii galatti bulcha kanas mootummaa Itoophiyaa jedhamee waamama. Maal na barsiiftama? Anaa qobaatti mootii keetii natti naan jettu jala deemte maaliif? Qobaatti anaa mootummaa ta'e biyya Itoophiyaa guutuudhaan mootummaa ta'e maal natti himta? Amma waa'ee mootummaaf waa'ee mormisiisuu keessa hin jiru. Waa amantii keenyaa dubbataarra. Sirreeffama godhaa waan akkana gurbattii xulxaallaa Abdussee jedhamtu sana immoo yoo fira qabaatte Abdusseen hidhadha. Yoo Abdusseen fira qabaatte immoo gar tokkoon hidhadha. Isinitti meerla. Abdusseen sababatti nu galchuu deemaa jirti. Gillama guutteetti kanaan. Eengadda warra amantaa Islaamaa arrabsu jala deemte dhiifama siigoonirraa suuraa jala maxxansite dhiifama goonirraa fi dhiifama gochuudha. Nabiyyi rahmataati alayhi salaatu wasalaam dhugaadha. Sinnu barsiisaa nabiyyi rahmataa ta'u gurbattii eegennana. Fooxaa baratti qaxarii keessa deemaa turte malee yoom qaraateetti. Yoom achi keesseetti. Yoom qaraateetti keesseeyyi eenyu bakka amantaa si buufannaanii dhiifama gooneerraa fi maali hin goonu. Gooneerraaf hin jedhin dhiifama gooneerraaf jedhee ofii keetii eegee waraabetti. Ilmoo keenyu bakka hin buutu ati. Maal lumete ilmoo keen guddifatee afaan kee qabatte. Akka naasa'u nagootee gurbattiin anala. Gaafaan gadi bahee sirraa haasa'e. Wayyoolli. Ulamaa'onni Itoophiyaa fayyaansaa jedha nagaa afaan guuttate. Akkamitti ulamaa'ota Itoophiyaa Sheekh Amiin Ibroo jala akka Ustaaz Raayyaa Baamachaa Ahmadiin Jabal namni tokko ittiin gadi bahee yoo wallaala ta'e jaahila ta'e waa haasa'e akkamitti ulamaa'ota Itoophiyaa guutu jetta boosii. Maal kun gogorii namaa gurbaan kun itti himanii naga'u maaliin jedhu jedheen abbaan firaa isa ta'e kan gurbaa kana itti mee dadhabeen dhiisi waa'ee amantii Islaamaa keessa hin galin abbaa yoo danda'ame nuun tuttuqin ulamaa hin tuttuqin wanni si laallatu hin jiru diddummoo lammaffaa koo taataati hin beektaa waan ta'e lammaffaa koo naa taata. Waan godhee biyyaa baheen beekta miti. Lammaffaa si arraabuun goona oolu. Maal kun hin jemane wanti gorsa nageenyi taa'ee bakka beekamuuf akka hin jenne beekamtii qabdi amma ta'e. Feesbuukii guddifachuuf akka hin jenne feesbuukii nama 65,070 qabda. Maal haa godhuufiyyi ilaa Abdussee dhiisoo ofitti nan kaasini gubadhee ilaa lammaffaa sitti meera sadaffaa sitti nimu. Waan barbaade irraa haasa'uu dandeessa, waa'ee qabsoo irraa haasa'uu dandeessa, waan barbaade irraa waa'ee amantaa Islaamaa keessa galtee bakka muslimootaa buutee
dubbatin yaa ummatanaa dhagaha. Abdusseen yeroo lammaffaadha kanaan isin dhageessuun dhufe malee gurra sii qabee itti madaqe amma. Gurra isaa qabee micciireen itti maan garuu isin dhageessuu barbaadetan dhawwadhaa nurraa dhawwaa. Warri maaliinuu itti aantan warri firaa yoo dhaggeeffataa jiraatan hidhadhaa mucaa kana nurra. Abdusseen nurraa hidhadhaa. Ulamaa'ota hunda walitti arrabsuu namni mirga sii kenneen jiru. Ulamaa'onni keenya daa'ii keenya. Ahmad Abdii Bilisummaa eeyyeen abbaa Jifaariin gaafadhu jaafee. Abdussee please yoo danda'ame waa'ee amantaa islaamaan dubbatin. Deengadda intala akka sana jaati akka sana ummata musliimaa nabi Muhammadin alayhi salaatu wasalaam rabbiin arrabsaa turte dhiifama goonii irraa fi namni dhiifama hin beekne musliimaa miti minaamin. Yoo fi keetii viidiyoo koolii jana jante intala numaatu laallata muslima. Amantiiniif wal jana januu waladda. Deengadda si dhiibneen naan iyyadha immoo ulamaa'onni Itoophiyaa hundi jira wallaalota waa tokko hin beekanu ati beekta dhaqi ulamaa ta'e kaa zift. Kurba jabbii kana. Ada Abdussee kana booddee miidiyaa irratti hin dubbadhu haa Abdussee. Dhageessanii? Akka nama qara yoo godhaa gurbaan. Qara ijanii si erganiiru maatiin kee eeyyee si erganiiru. Qaraateetta maal balleessitee biyyaa baate. Yeroo quraan hidhattu sana bakka qariyaa kadhattee taa'aa turte sana maal balleessitee ari'atamte. Dhageessee Abdussee? Bakka qariyaa ganda ergamte sana keessatti namichi masgida keessaa si fudhatee gallaan maal namichatti gootee achii baddee biyyaa baate. Abdussee maaliif biyyaa baate walumaa galatti? Dhalaan gaafa naasa'e waanan dhaabu ani. Gaafa naasa'e waanan dhaabu kanaaf callisiitii of kabajii ilmoo kee dhoksii guddifadhu. Dhageessee? Namni kun haasee nama haasofsiisaa hoo. Abbaa isa dhumaati. Hin dhaabbatta jedhee hin abdii qaba. Hin dhaabbattu taanaan dhugaarra dhaabadhee si wajjiniin dhaabadheen likkii si galcha. Us jedhii mucaa guddifadhu. Galatoomaa ulfadhaa sheer olii godhaa.